kilabiitti namni si qabatee deeme shugguxiin nama wajjin wal rukute. Dhuguma isuma dhugaa namni best friendii ta'uudhaaf ready ta'ee jira. Criteriyaan best friendummaa sun maaliin akka sanitti define akka gootan hin barbaadu laa. Dhaggeeffadhu. Maaliif sitti fakkaate? Realitiin suni balleessaa isaaniiti malee realitii best friendii miti ammas dhugaa jirtuun sitti himi. Hiriyaa addaa sana hiriyaan addaa gonkumaatti hin jiraatu osoo hin taane hiriyyummaan addaa suni daangaa yoo godhate rakkoo hin qaana biratti dhiiraa fi dhiira gidduutti rakkoo hin qabu koontichi shamara gidduutti akka kootti akka dhuunfaa wanti sooshaal miidiyaa irra deemu yookaan immoo hawaasa keessa jiru namoonni best friendummaan hanga ammaatti jiraatan anis beeka anis best friendii qaba garuu wanti akka waan sana balleessitu si taasisu oovarii gochuu keeti wantoota humnaa ol ta'antu hariiroo baay'ee maaltu fa'aa irra caalaa balleessatti fakkaatu beektaa jecha wanti miira gara jaalalummaatti kan si galchiyu jecha wanti sana akka badu taasise wanti best friendiin anama kantu si taasisuu beektaa best friendiin daangaa yoo qabaate akka kootti waan anaasa'u jechuudha. Hin barbaachisaa irratti wal falmaa jirra miti akka kootti best friendummaa yoo hin taane waan kamiyyuu waan daangaa hin qabaanne taanaani wanti nama miidhu jiru. Wanti akka nuti miidhamnu taasisu yookaan immoo akka wabiin jedhee guyyaa wayii namoonni sun lamaan akka wal dhaban kan taa'ee eegu jira jedhe. Best friendii miti kun. Inni best friendummaa isaa osoo hin taane nama sanaaf miira qaba waan ta'eef carraa eeggachuuf itti seenima. Lakki afachi qoosatan hima. Maqaa santu badee hiika maqaa sanaatti itti fayyadamuu wallaalee. Baay'ee amma jechuudha. Best friendii kana define gochaa hin jirru nuyi. Saayinsii best friendii sun kana jenneetoo lafa kaa'uuf miti. Reality jiru haasa'u. Reality jiru haasa'u nu gaafa laale. Reality jiru sun iyyuu gaafa haasa'u. Dhaloonni sanatti amaneeti. Waan dhaloonni baruu qabu keessa. Lakki tuttisitani naan dubbadha. Ishuma kana. Na gaafadha. Atama best friendii qabda. Isuma dhugaan siin jedhaan jechuudha. Seriously. Isuma dhugaa siin jedha. Qabda miti waa baay'ee sitti miti. Addunyaa gaa'ilaa keessa jirti moo normali jaalallee qabdi. Qaama dhiiraa wayii wajjin jirti. Iccitii isiin iccitii dhajitee sitti himte wayii lakkoofsa abbaa manaa ishee irraa fuudhiiti waan kana beektaa jedhi gaafate. Gaafa san gadi baasee ishee darba. Balleessuu ta'eera kun oolaan. Dhaggeeffadhu. Ani asitti waan ani ibsuun qabaanis. Achitti waan ani ibsuuf hin qaba. Afachaa kaa. Tasgabbaati. Na dhaggeeffadhaa. No. Laal yeroo naasoo na dhaggeeffadhaa daraa waaqayyo. Sitti naasaa. Wanti ammati jette kanaafan deebii kan si ta'u siifan kennaafan. Wanta amma deebii jettu kana isa deebisii kennuufan. Ani waan itti amanu jira mitire. Wanti kamiyyuu ana biratti overiin taane taanaani miidhaan qabu. Ana biratti namni sun gaafa faana haasa'u waan hicciitii hiriyyaa kee faana hin haasofne sana ol anis hin himadhu namni sun natti hin himannees hin himatus. Maal sitti fakkaata jechuun waan nama sanaan alatti icciitii qabu miti namni kamiyyuu waan hiriyyaadhumti tokko noormaalii dubartii taate ta'u dhiirattis haa ta'u atumtiyyuu noormaalii natti haasa'uu dandeessu best friendii haa ta'uu baannu nafa waanuma noormaalii haasa'uu dandeessu saniin alatti oovarii icciitii abbaan mana yookaan immoo hiriyyaan ishee sana hin beekne natti naasaattu itti naasaadhu waan sanas immoo akka haasoftuu fi hin affeeru. Anum qoyka nan xumuradha. Hin affeeru. Ilaali ati amma bakka itti gootu warra badii raawwatu bira jirta malee hiikaa best friendummaa sana bira hin jiru nama. Beektaa? Hiika qofa miti taate. Warra best friendii dhugaa hiika sanatti fayyadamaa jiran bira jiru. Ilaali wabiin amma achi hin jirtu. Qoyka nan xumura. Best friendiin kun waan koorsii tokko ta'ee yookiin mana barumsaatti turuu kenname akka sanitti define akka gootan hin barbaadu laa. Dhaggeeffadhu. Maaliif sitti fakkaate? Realitiin suni balleessaa isaaniiti malee realitii best friendii miti ammas dhugaa jirtuun sitti himi. Balleessa mataa keeti. Fakkeenyaatti best friendii namoota itti haasaa icciitii haasaachuu haa baattu malee namatti dhiyaattee miti. Namni icciitii sitti haasate hin jiru. Sitti jira miti. Fachuudha dhaggeeffadhu ishee. Namni icciitii sun sitti haasate jira miti. Nama sanaaf miira qabdaati. Nama icciitii sitti haasate icciitii isaa sitti haasate miira qabda miira hin qabu. Hin qabu fachish. Anan tumura fachin afaan tan kutiin. Miira qabduuf miti. Garuu namni sun gaafa sitti haasaatu nama sanaan akkas godhi jettee gorsitanii hin beektu.
Imbektu. Beeka gorsee. Namni kun hiriyaa noormaaliidha kanaaf. Fasitani mana dhaggeeffadhu qaba. Osoo daangaa dhaqoo hiriyyummaadhuma sanadha. Hiriyaa noormaalii gaafa jedhu hiriyyaan gosa lamatti jira miti hiriyaa addaa fi fachuka. Dhaggeeffadhu best friend Ingilifa san dhiisitii afaan Oromoo taasif. Lakki. Miti laal. Waa tokkoon siima. Taate. Ishi dubbele on tumuree. Haasai. Koo gufti maaliif gaaffii uumaa namarratti. Fachu ila waan laalli qinfamne tokko jira. Ila sinitti hima. Hariiroo namoota biratti agarre yookiin dhiiraaf shamara gidduutti argine wayiit maqaa kennineef best friend jennee moggaasa. Amma asitti waawee sin lamaani. Maqaa isaatu sin dhiphisaa ramoo gochatu si yaaddessa. Maqachuma. Maqichuma. Ayi naa ta'u waan xumuradhe. Minaa soofte eessa yaada keessatti. Yaada koosoo ni Kooti karaatti. Ila yaada gidduutti seenaa barbaada. Yaada koo kutuu yaada keessan hin kutuu. Kutuufi miti. Kutuufi miti. Maaliif sitti fakkaata yaada keessan kan kunneef waan sin hanga dhumaa sanatti erga xumurattee boodarraa gaaffii yoon qabaadhe achi keessaan sitti dubbadha. Atis immoo gaaffii yoo qabaattu yaada kee waan ati na gaafachuuf kaatu kanayyuu si deebisuu hin danda'a. Akaakumti sagantaa kanaayyuu wal falmii. Isa miti bara. Kanaafuu yaada sana walakkaatti kuttee gaafachuu hin dandeessa. Kun mirga laata. Sagantaan keenyas waan akkasii waan qabuuf jechuudha. Ashu. Seerichuma wal Waatu jira baay'ee. Maal ani ko waanuma ifa jiru maaliif akka waan tirii jennu tuna ajaa'iba. Jechuma isaarraa haa kaanu jalqabuma jechuudha. Best friendiin kuni friendii maalidha? Hiriyyaadha. Best friendiin kun itti dabalame hiriyyaa addaa. Hiriyaa filatamaa yaa. Na argattee nama filatamaa ho'i. Ila filattee gootee adda gaafa jedhamu waan adda ta'e hunda itti dhiyeessita nama kanatti jechuudha. Waan silaatii jireenya kee keessatti iccitii ta'an baay'ee isaa forsuu dhugaa maali? Adii dubbachuu waan baay'ee malatti tolu. Kun rakkoo eenyu jettee yaaddatta? Rakkoo eenyu jettee yaaddatta? Itti dhufa. Lakki asuu sana deebi. Hiriyyaa warra best friend olii jedhu sana. Best friend osoo hin taane waan abbaa manaa keetti himnu yookaan immoo waan hiriyyaa kootti hin himne sana ishiitti baasee himuun kiyyaa rakkoon sun rakkoo kooti malee rakkoo best friendummaa hiriyyummaa keenya sammuu. Ati best friendidha bara. Waan barbaade maan ta'e waan ani ishee dhosku waan namumti tokko jechuudha. Waa'ila hojiitti irra yoo darbe yookiin maal godhan jedhe hiriyyummamti isa gidduu. Intala kanatti gaafa. Nama miti waan of dhoksu iyyuu qabaachuu danda'a. Nama miti. Yaa. Waan ani hiriyaa kun nama hin jaaladhu sana nama ishee natti aante jedhee qabadhu sana wanta ishee dhosku ishee sanatti hin himu. Asuma gabaabaa akka wanta haadha manaa kee dhoksitu. Wanta haadha manaa koo dhosku isheetti hin himu. Tarii maali haadha manaa koo dhoksee isheetti himuu danda'a sitti fakkaata. Yoon ishee sarpiraayiz gochuu barbaada. Maal miira sarpiraayizummaa sana nama san faana mari'achuu danda'a. Isarrayyuu darbee taadde. Ani ko amma maa dhugaa jiru irratti na fachu taaddeen best friend hin qaba. Eessaa eegale taaddee best friendummaan keessan nama sana wajjin. Walitti dhufeenya keessa. Karaa social miidiyaatiin nama kana wajjin. Best friendummaan keessan kan nama jalatti ilaaltee ta'a kana duraati best friend sana iddoo itti argitee nama kana wajjin uummattee hariiroo kana. Yeroo jettu nama irratti ilaaltee miti. Baay'ee nama wajjin gaafa nama biratti nama tokko wajjin gaafa walitti dhiyaatu. Best friend jettee akkamitti moggaasuu dandeessa hariiroo kana. Gaafa wal barru addunyaa artii keessatti wal argamu. Si qofaa miti yoo xiqqaate yeroo sanatti addunyaa artii keessa namoota nama 60 nama 70 hanga 100 turanii miti. Isin dhiiraa akkaataa hiriyyummaatti walitti akkamitti wal agartan isa jedhee kan jechuu barbaade. Malee ammachitti karaa dubartii. Kanuma ishee sammaan dubbattu. Dhugaa isaa miti. Ani yeroo baay'ee nama wajjin nama san faana bichi osoo hin taane namoota baay'ee faana karaa sooshaal miidiyaa walitti dhuftaa wajjin haasofta. Hanguma nama sana wajjin walitti haasaa walitti dhiyaachaa dhuftu sana hiriyyummaa uummataa jechuudha. Hiriyyaa jennee yaadamu. Hiriyyummaa sana uummataa jechuudha. Maaliif best friend? Hiriyyummaa sittanii maal dhaggeeffadha. Hiriyyaa obbolummaa jechuun maal jechuudha? Obbolummaa naa ibsi. Hiika obbolummaa. Obboleessuma waan biraan qabu. Otoo obboleessa ta'e itti walii galaan best friend. Obboleettii kooti jettee kanatti yaaddu nama akkamiiti? Ani waa tokkoon sitti hima. Baay'ee. Hiikuma best friend jedhamu kun jechuudha. Qaamnumti VIP ta'ee uumame kuni maalidha? Gaheen isaa maalidha? Gaheen isaa maalidha? Gaheen qabu rakkoon namoota sana malee hiriyyummaa sana osoo hin taane balleessaan namadha. Namoota santuu balleessi. Namoonni sun best friendidha. Sanaa miti ilaale. Waan baay'ee yeroo jennamu fakkeenya gara amantiitti illee osoo dhufne waan badii si gorsa amantii. Amantii waan badii si gorsa. Garuu immoo maal goon hin raawwanne. Ati amma fakkeenyaaf waan quraanni jedhu sirriidha miti. Waan quraanni jedhu sana yoo balleessite dogongorte. Situ dogongora moo quraanatu dogongore?
Nagahi na deebisika. Situ dogoggora. Situ dogoggora miti. Natu dogoggora. Kanaafuu quraanni sun sirriidha. Sirriidha miti. Anis kan nun jedhe. Namoota sun lamaantu dogongore malee yookaan immoo isa yookiin intalitti yookiin mucichatu dogongore malee. Best friendummaa kanaaf seerri lafa kaa'amee hin jira dhaafachuu baran. Naaturi waan namni kaase kana deebisaa. Waan olii afacha. Damee neeli. Waan olii fakkaate. Wabii deebisi. Quraanni gaafuma dhufu sanaayyuu maalidha? Quraanni quraanuma. Ani anuma. Saayinsii wayiitu achirra jira. Waan ittiin bulmaata wayiitu jira. Barruu sana dubbiste. Barruu sana dubbiseen itti fayyadamuu dhiisuun gahee keeti. Gahee koodha. Best friendummaas best friend ta'uu fi best friendummaa irraa goruu fi Kiraayiteriiyaan best friendummaa sun maaliin? Maaliin? Obbolummaa. Maaliif obbolaan jennurree? Hin jedhama best friend koo waan faranjii irraa fudhattee malee obbolummaa afaan Oromootti gaafa dhufu. Uma hiika biraan qabu. Nuti amma sanirra haasaa jiran. Nuti amma sa'aatii kanatti. Waa'ee best friend koo gaafa Oromootti fidduu nuti kanaas waan hawaasa keenya keessa jiru waan ta'eef best friend gaafa jedhamu sana hiikittiin jalqaba afaan Ingiliffaatiin haa dhufu malee noormaalii gara keenyatti gaafa finnu obbolummaadhuma. Hiika biraan qabu. Asitti immoo jechuudha. Obbolummaadhuma. Inni biraazariidha. Biraazars waan biraan qabu maal? Nama dhoksitee. Waan nama ta'e wayii. Nama wayii waa dhoksitee beektaa. Maaliif dhoksite? Iccitiidha. Nama sana dhabuu waan hin barbaanne yoo ittiin wanti sun waan boora'uuf. Abbaa best friendii keetti waan fedhe yoo hin ta'e best friendii keedha yoo barbaadeen deema yoo barbaadeen tura. Wanti best friendummaa kanaaf nu affeere wayii sababni jira. Gaafa dura viidiyoo wajjin hin hojjenne yookiin karaa hojii miidiyaa kan hojii aartii kan wajjin hojjechuuf walitti dhufne. Carraa sana keessa walitti dhufne best friendii wayii taane nama siinis namoota biraa wajjiniinis namoota hariiroo sii wal fakkaatu wajjin hin qabuu qaban nama akkasii jechuudha. So namni best friend jedhamu wayii waahila hojii miti yookiin carraa hojii wayiitiin waliin barre wal baruu dandeessa bar. Carraa hojiitiin yoo wal barre best friendii hin taatu osoo hin ta'in namoonni garuu hojii waliin hojjechuurra darbitee maatii taatu hin jira waan best friendii akkasumaan beellamtee yeroo itti wal bartee nama sana wajjin nama garaa keetii ta'a. Best friendii ta'uudhaaf wal beellamtee waliin bartu. Jireenyatu wal si barsiisa. Adeemsuma wayii keessa wal barta nama sana wajjin. Garuu namni karaa yookiin hojii wayiitiin faa yoo waliin baranne isarra kan darbe best friendii jettee best friendii kanaan fakkeenyaaf best friendii wayii taadeen best friendii wabiin best friendii otoo ta'e nama kana wajjin hojii siin hojjetta. Noormaalii jechuun. Nama hojii tokko wajjin hin hojjenne lafuma ol kaate nama hojii biraa hojjetu atis lafa biraa ooltu best friendiin hin jiraa namni akkasii. Hin jiraa ta'e namni even qaamaan waliin argine sooshaal miidiyaa irratti best friendii sadarkaa ta'uu danda'utti best friendii ta'uu dandeessa. Maal oliin haasa'udha? Maal olitti himatu? Waan hojiis ta'uu danda'a. Waa'ee jireenya dhuunfaas ta'uu danda'a. Tarii illee jira. Dammi carraa hojii si kenna. Ani jechuudha. Naaf eeyyami. Iccitii ati nama best friendii jetteetti takku bareedaa addeedhaa kaasisan jechuudha. Akkasuma dhugaan barbaada waan ta'eef jechuudha. Isa irra qabnee jechetti bareechinee as qabnee qabne kana baay'ee waan hin teeneef jechuudha. Hawaasa kanas namoota nu jala jiran kanallee inni hin barsiisu waan ta'eef adiin adiima diimaan diimama jennee bira haa darbinudha kan hin jechuu barbaada. Tariitii beestummaan keessan sadarkaa sana yoo hin geenye malee ani waan amma jiru realitii amma jirurraa akka dubbatamuun barbaada. Amma best friend waan jedhamu kanatti qabameeti waan abbaan manaa hin raawwanne yookaan waan jaalalleen sun hin raawwanne baay'ee isaa jechuudha. Baay'ee tokkoon sitti hima. Abbaan manaa wajjin baatee hin dhugdu. Isuma dhugaan sitti hima. Isuma dhugaa. Namoonni baay'een of beektan. Namoonni beestiidhaan kun wanti kana hordoftanii jechuudha. Isa wajjin dubbattu, isa wajjin nama amantaati isheen. Mana amantaati kan isheen ooltu. Seenaa wayii natti himtee jirtu guyyaa wayii. Maatii ofii wajjinis beesti ta'uun jira. Haadha kiyya wajjin beestiidha, abbaa kiyya wajjin beestiidha. Yookaan mucaa ollaa wajjin beestiidha. Mucaa ollaa sana wajjin waan haadhaa fi abbaan hin beekne jechuudha. Intalli akkamitti beekannaan jetti akka nama amantaa taate wayiitti jechuudha. Naxalaa uffattee manaa baatee isuma dhugaa. Kuni gara tokkotti godhuudhaaf otoo hin taane waan akkasii jechuudha. Shamarri naxalaa uffattee manaa baatee kilabiitti namni ishii qabatee deeme shugguxiin nama wajjin wal rukute. Intalli bara safaratti namaanuyyuu mataa ol qabatee nagaa namaan hin jette. Achi adaamoo kana keessa kilabii sana duubatti kuftee achirraa nu taaltee akkasitti intalli lukti ishii cabee jedhamee haasa'ame intala sanarra. So wanta akkasii kunis jira. Qaama beestii ta'e wayiitu jiraan si jedhaa baran. Waan hunda kan dhoksu waan hunda kan ishee gorsu jechuudha. Dhugaatii gaafa dhuguu barbaadde eenyu wajjin kan isheen baatu even abbaa manaa ishee shamarran baay'een biyya kana taa'aniiti biyya alaatti dhiira naannessu. Ispeeshaalii warra Awurooppaa, Ameerikaa maal jiran kana jechuudha. Asitti jechuudha dhiirri tokko ishee tuqeen beeku. Dhiira tokko wajjin hariiroo hin qabdu. Nama tokko wajjin hariiroo hin qabdu.
isaaf kan himtu, isaaf kan naareet gootu, seenaan namni sun beeku jechuudha. Asitti garuu nama 4-5 beestiin jira. Argattee? Kanaaf waan baay'ee garaa nama nyaatu hedduutu jira. Ototii keessa qabamuu baatee akka dhaloonni kun irraa barachuu danda'utti jechuudha. Ani guutummaa guutuutti jala sararee yeroonis baay'ee deemee jira. Beest jecha jedhamu kana hiriyyaa yookaan immoo obboleessa obboleettii achirra waan hin darbine. Sababni isaa maalidha sitti fakkaate bar ila obboleessa obboleettiidha jennee afaan Oromootti hiikna sanirra waan dabre hin qabu jedhee gabaabsee dubbachaa ture Taaddeen jechuudha. Garuu gochi bakka san hin jiru. Waan obboleessi koo hin beekne baay'ee isaa nama beestii jedhamte sanatu beeku. Waan ulfaata koo hin beekne baay'ee jechuudha. Icciitiin jecha obboleessis beestii yeroo anuma fakkeenyaaf obboleessi koo dhugaa dubbachuuf isuma dhugaan siniin jedha best friend ko. Best friend best brother ta'u okay best brother yoo ta'e. Obboleessi obbolummaan akkuma jirutti amma obboleessa maaliif beektaa? Wachi duuba uumuun jiru waan ta'eef. Miti isuma dhugaan siniin jedha obboleettiinis best friend ta'uu dandeessa obboleettiin koos akkasuma waan. Baay'ee isaanii best advisor iyyuu jechuu hin dandeenya. Maaliif obbolaa haadhoodha warri kun. Yoo anaan dhiigoomuu waan hin dandeenyeef waan hiddi keenya hiddi dhiiga keenya tokko hin taaneef qofa nama kana maaf ignore goonaadha moo yaadne. Ignore goonaa miti. Namni kun qulqulluu ta'uu danda'a. Lakki isa miti. Hariiroo nama sana waliin qabnu. Baawundariitti horuudha malee. Akkuma obbolummaa sanatti. Ila akkuma obboleessa amma eessatti waliin galle beektu amma maatar kan gochaa jiru dhimma best friend jettu sani malee maqaadha malee ammayyuu maqaa sana best friend sana maaf itti moggaasnedha malee maaliif walitti dhufeenyi sun jiraataa miti jechuudha. Kanarratti walii galle ani gaafan yaada koo gabaabsu garuu best friendis yaa ta'u obboleessas yaa ta'u obboleettis yaa ta'u noormaali hiriyaas yaa taatu haa ta'usi namni tokko walitti dhufeenyi isa gidduu jiru qulqulluudha taanaan namni sun ofitti amana taanaan an ofittiin amana taanaan an abbaan manaa qofa amanamaadha taanaan amanamtuudha taanaan abbaan manaa qofa anaaf amanamaadha taanaan walitti dhufeenyi namoota kaan waliin qabu anaa waliin maatar godhadhe yaa tarii abbaan manaa keessuni best friend isaa wajjin otoo guyyaa tokko dogoggoree waan biraa wayii waan best friendummaa sanarra darbu raawwate maatusti dhagaama. Isheen best friend isaan ture durumayyuu. Nama best friend kee ta'e waliin durumayyuu siin jedheen ture ilaal jalqaba. Namni foonii dogoggoraadha jenna akkoo yeroo baay'ee. Namni foonii dogoggoraadha garuu wantoonni akkasii dogoggoraa wanta raawwatamanii miti. Wantoota hanga sadarkaa ciisuu sana kan fiduu maali? Over treatment. Bakka over kana kanaafuu santu balleesse malee over treatment osoo hin taane nama garaa taata baay'ee icciitii walitti taasisaa gaafsan. Qofa osoo hin taane nama sanaaf jalqaba yaada san qabdaa jechuudha. Best friendummaan qabda. Akkaataan dhufaatii kee dhufaatiin humti keeyyuu walitti haasa'uu miira wayiin qabdaaf waan miira wayii qabduuf itti dhiyaatte ta'uus danda'a yookaan immoo isheen iyyuu waan isaaf miira qabduuf itti dhiyaatte best friendummaa sana osoo hin taane kan balleesse waan sana badii sana akka raawwataniif jalqaba kan miira nama san keessa jiru waan ta'eef malee best friendummaa yookaan immoo jechittiin kun yookaan immoo moggaasni maqaa kun miti kan yakka sana akka raawwatu taasise. Tokkicha ilaali wanni nuti maqaa kana jibbeef maqaa kana dawoo godhatanii jechuudha. Dhugaa rabbii siin jedhe waan inni sin taasa'u fakkeenyarraan best friendidha jedhamanii jechuudha ijoollee wayii. Namatu natti mee waa'ee isaanii. Jarri kun best friendidha malee haadha manaaf abbaa manaatii miti. Ogummaa aartii kana keessa jijjiiru. Olee adii yeroo turretti. As. Jala sana kaaffee ture. Galgala wayii sa'aatii 11 maara akkasitti irratti dhufu. Nuti teatira hojjechuuf mana sana keessa bulu. Intalattiin araadaa dhuganiitu jechuudha alkoolii araadaa. Teessoo ofiirra teessurraa kaatee mucaarra bargaaffattee as taa'u jalqabdi. Beestiidha jarri kunii jedhama. Nama lama sadirraan dhagaye dhugaa rabbiis intalli nama biraatitti heerumte waan si ajaa'ibu. Isaan waliin jedhu walitti ni malle malee. Namni biraas isaan irratti jedhu malee bocechi best friend seenaa amma jette kanaanis beekaa lalli ashu. Jarichi biiricha waliif qabu turan walitti himachuu dhiisuun isaanii best friendii. In heerumte nama biraatti intalli tun. Haa heerumtuyyuu malee intalli kun nama sanarraa miira sana eegdee dadhabnaan heerumte ta'uu danda'a malee. Intalli kun durumayyuu hiriyaa otoo qabdu jedhama. Dhugaa rabbii best friend ishiiti jarri mucaan kun malee intalli jaalallee qabdi jaalallee dhiiraa hiriyaa ishii jechuudha. So nama kana wajjiniin beestiidha dhuftee yeroo baay'ee isa wajjiniin akkasittiin enjoy gooti. So maaliif barbaachise wanti kun? Erga heerumtees intalli kun nama kana wajjin deddeebitee waan akkasii gooti. Erga immoo asirra teesseetti maal jechuudha amma kun? Ani warra akkasii sanaan best siin jedhe amma laali waan tokko irratti waliif haa galu. Best friendiin hiikni isaa sababumti maqaa isaa jibbee kanaaf siin jechaa jira. Amma fakkeenyaaf ani dammeedha maqaan kun. Namni wayii dammee jedhama. Namoonni wayii namni 4-5 dammee jedhamu. Waan yakka hojjetaniif waan nama ajjeesaniif maqaa koo kana jibbuu hin dandeessaa? Na jibbita jechuudha. Akka amma yaada keetti ati gaaf sana ana na jibbuuf deemte. Si galee
maqaa wayii dagaleeffatee namni wayii namoonni ajjeesee jira taanaan fakkeenyaaf maqaa kan keetiin sooshaal miidiyaa wayii irratti waa poostee haa ta'u. Ati garuu wanta sana hin beektu. Si ilaallata wanti sun. Sin ilaallata. Hin ilaallatu miti. Sin ilaallatu. Miti ree. Namni sun garuu maqaa kan keetiin sooshaal miidiyaa akkaawuntii wayii banee poost godheera waan biyya diiguu danda'u ta'uu danda'a wanti sun. So best friend yaada jedhu sanatti fayyadamanii namoonni miira sana argachuudhaaf sibraa tiriitmentii sana argachuudhaaf inni best friend kooti yaada jedhu keessa galtee baawundarii akkatti horreef carraa sanatti fayyadamanii. Ilaa dhiifama naa godhaa malee jechuudha. Walumaa galatti shamarri tokko abbaa manaa yookiin jaalallee ishiitirra kan darbe nama biraa wajjiniin otoo hariiroon ishii tarii waayila hojii ishii yoo ta'in alatti nama biiroo tokko keessa wajjiniin hojjettu yookiin immoo dhaabbata wayii keessa wajjiniin hojjeta waan akkasii yookiin kilaasii tokko wajjiniin barattu kanarra kan darbe hariiroon ishii wal argite even wajjiniin haasa'u maal akkasiisan natti hin tolu bakka. Wal arguu gaafan siin jedhu namni amma fakkeenyaaf ani akka kan kootti abbaa manaa koo abbaa manaa horachuu kootiin dura best friendii yeroon turee fi abbaa manaa ergan horadhe booddee gaafan best friendii ta'uu gargari. Si galee duraan nan kolfa nan taphadha ta'uu danda'a. Amma garuu kolfi koo sunu daangaa qabaachuu kan qabu ta'uu danda'a. Maaliif best friendummaan koo sun dhaabbatee otoo hin taane kabajni nama kanaa daangaa qaba waan ta'eef kabajni abbaa manaa kootii iddoo qaba waan ta'eef. Garuu abbaa manaa horadheen jira. Ati best friendii koo turte, riyaa gaarii koo turte, obboleessa koo turte. Kanaaf abbaan manaa koo si biratti na arguun barbaadu. Maaliif abbumti manaa suni best husband and best friendii ta'uu hin danda'u. Kana jechuun haa jedhu saayinsiin kana jechuun garuu ati fakkeenyaaf obboleessi koo best friendii koo siin jedheen jira. Obbolummaarra darbee jechuudha. Iccitiin itti maddaa waan baay'ee mari'adhaan waan san nama dhoksine obboleessa koon jedhu obboleessumti koon ni dhiiga maquma obboleessa sana waan obboleessuma haa ta'u maafin achitti inni beektaa namoonni immoo obboleessa kee amma kabajatu jira miti nama amma fakkeenyaaf abbaa keetti gaafa haasoftuuf ollaatti gaafa haasoftu wal qixa miti. Kabajni akka nama sodaattu si taasisa. Wantoota akka dhoksitu kan si taasisu maalidha? Nama nan dhaba jettee waan sodaattu. Nama sanan kabajjan jaalatta yoo na dheekkame hoo waan jedhu wayii jira. Amma fakkeenyaaf hiriyaa kan kootti wanta hin himne isatti nan hima ta'uu danda'a. Yookaan immoo wanta obboleessa koo kanatti hin himne hiriyaa koo shamaraa haa ta'u isa dhiirattis haa ta'u himuu hin danda'a. Maaliif? Inni na dheekkama jedhee waan an sodaadhuuf ta'uu danda'a. Namni kun nama sanarra natti aanee osoo hin taane namni kuni tarii na gorsuu danda'a tasgabbaa'ee tarii immoo akkuma na obboleessa koo sana na dheekkamuu danda'a. Hin beekamu reakshinii nama sanaa hin beekamu. Garuu abbaa fedhes haa ta'u ani kanan siin jedhu gabaabsee best friend yaada jedhu sana osoo hin taane kanan falmu namoota best friend yaada jedhu sanatti fayyadamanii ilaalcha mataa isaanii yeraaseen muudno maarraammido wanti jedhamu wayii jira miti miira ofii sana facaasuudhaaf dhufanii best friendidhaan jedhu. Garuu dhuguma isuma dhugaa namni best friendii ta'uudhaaf reedii ta'ee jira. Abbaa manaa qabaa, qabdii haadha manaa qabaa. Garuu namni akka namaatti namadha. Namni fakkeenyaaf maatii keessa nama tokko ta'ee kophaatti dhalatu jira. Obboleettiin qabu, obboleessan qabu. Kanaaf hiriyaa nama garaa barbaada. Dhiiras haa ta'u shamara. Kanaafuu namoonni akkasii jiru waan ta'eef best friend yaada jedhu kan an falmu.